balbalati nu bantee jirtu kanaaf, yeroo iddootti nu laattee jirtu kanaaf, haala amma ta'ee jiru, haala amma keessa jirru keessatti akka of ilaallu, akka yaada garaa keenyaa geddarannu, akka gara keetti deebinu, akka qalbiin keenya, sammuun keenya, afurri keenya kun yaa Gooftaa si ilaalu, dubbii kee sagalee keetiin waan nutti dubbatteef si galateeffanna. Yaa Gooftaa dubbiin kee dhugaadha, dubbiin kee qulqulluudha. Dubbiin kee kun immoo hundee jireenya keenyaati, jalqabaaf dhuma waan hundumaati. Dubbii kana keessatti of eeguu akka dandeenyu, akka of ilaallu. Yaa Gooftaa dubbii kee keessatti of ilaallee immoo qalbii diddiirrannee gara gaarii ayyaana keetti akka deebinu waan nutti dubbatteef si galateeffanna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Nu dheekkamteetta, nu ifatteetta, nu gorsiteetta. Eessa akka jirru, maalitti akka jirru nutti dubbatteetta. Yaa Gooftaa amma of ilaalla. Jireenya keenya sitti ilaanne of ilaalla. Qalbii keenya sitti ilaanne of ilaalla. Deebuu barbaanna yaa Gooftaa, dhuguma dadhabbiitti kufneerra, hirrinatti kufneerra. Biyyi keenya, lafti keenya akkas kana fakkaatti, nuyis kana fakkaanna. Kanaaf sagaleen kee nu ifata. Dubbiin kee yaa Gooftaa nu dheekkama. Kanaaf yaa Gooftaa nu dheekkamtee achi nafta miti. Nu deebisuu barbaadda. Gara jireenyaatti, gara dhugaatti, gara sagalee keetti nu deebisuu barbaadda. Warri deebi'an immoo hin fayyu. Warri qalbii diddiirratan immoo hin fayyu. Yaanni garaa isaanii hin fayya. Manni isaanii, lafti isaanii hin fayya. Dhukkuba du'aa keessaa hin kaana. Rakkina dadhabbii jiru keessaa hin kaana. Dubbii kee nutti dubbatteetta. Amma yeroo kana dubbii kee keessatti of ilaalaa hin deebina. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kana waaqarraa harka keenya nu qabi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kana harka keenya nu qabi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kana harka keenya nu qabi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kana harka keenya nu qabi. Dadhabbii qabna, hirrina qabna, dogoggorree re'ee, ani akkan kana, firoonni kun akka kana, manni keenya, maatiin keenya akka kana, biyyi keenya akka kana. Kanaaf dadhabbiitti kufnee jirra. Hamaan biyya keenya weeraree jira. Hamaan jireenya keenya weeraree jira. Kanaaf nu ifatteetta, nu gorsiteetta. Hin deebina, mirga harka keenya nu qabuun jaalala kee haa ta'u. Hin deebina, biyya keenya harka qabuun jaalala kee haa ta'u. Hin deebina, tokko keenya harka qabuun jaalala kee haa ta'u. Lafa jirru jiraannee mirga harka keenyaa kaafneerra, deebuu barbaanneerra, somneerra, dogoggorreerra, yaada garaa kee gaddisiifneerra. Akkati jettetti hin jiraanne, kanaaf dubbiin kee na dheekkameera. Kanaaf dubbiin kee saba kana dheekkameera. Kanaaf dubbii keetiin biyya kana dheekkamteetta. Yaa Gooftaa amma immoo deebi'aa, of ilaalaa. Ofii keessanii akkas hin ta'inaa. Gara kootti deebi'aa. Balleessaa keessan, dadhabbii keessan himadhaa. Waan gootan himadhaa. Ani immoo Waaqa araaraati. Ani immoo Waaqa dhiifamaati. Eessa jirtu? Of ilaalaa. Dammaqaa. Waan jirtan keessaa baa jedha sagaleen kee. Nu ifachaa turteetta. Ati immoo ifattee dhiifta miti. Yaa Gooftaa cabsitee dhiifta miti. Hin wallaanta. Yaa Gooftaa darbattee gatta miti. Hin waamta. Yeroo kana dubbii kennu waamteetta. Dubbiitti ifachuu keessa jireenyatu jira. Dubbiitti ittiin dheekkamtu keessa ifatu jira. Yaa Gooftaa dhuguma yeroo kana dubbii kennu of ilaalla. Harka keenya nu qabuun jaalala kee haa ta'u. Harka nu qabuun jaalala kee haa ta'u. Harka nu qabuun jaalala kee haa ta'u. Akka dadhabbiidhaan kufne, akka cubbuu keessatti kufne, biyyi keenya hamaadhaan weeramtee akka jirtu sababi isaa nu akka ta'e yaa Gooftaa dubbii kennu itti dubbatteetta. Waan jirru keessaa ba'uu barbaanna. Maqaa Yesuusiin harka qabuun jaalala kee haa ta'u. Maqaa Yesuusiin harka nu qabuun jaalala kee haa ta'u. Maqaa Yesuusiin harka nu qabuun jaalala kee haa ta'u. Maqaa Yesuusiin harka nu qabuun jaalala kee haa ta'u. Ba'a kaaba kibba kan jirtan, biyya keessa biyya alaa kan jirtan, yeroo kana mirga harka keessanii ol kaasaa. Maqaa Yesuusiin harka nu qabuun jaalala kee haa ta'u. Waan kufnee jirru keessaa, waan keessatti dadhabnee jirru keessaa, hirrina ofii keenyaan kan kufne, hirrina biyya keenyaan kan kufne, yaa Gooftaa dadhabbii qabna. Yeroo kana Itoophiyaan cubbuutti kufee jira. Oromiyaan cubbuutti kufee jira. Eeshiyaan cubbuutti kufee jira. Awustiraaliyaan cubbuutti kufee jira. Ameerikaa kaabii kibbuu cubbuutti kufee jira. As biyyi keenya biyya Afrikaa cubbuutti kufee jira. Yeroo kana bakka buunee yaa Gooftaa mirga harka keenyaa kaafneerra. Maqaa Yesuusiin harka keessa jabaadhaan dadhabaa harka keenya qabuun jaalala kee haa ta'u. Dadhabaa harka keenya qabuun jaalala kee haa ta'u. Kufanii kan jiran, cubbuudhaan kufanii kan jiran, dhukkubaan kufanii kan jiran, siree gaddaarra kan jiran, saaxinii reeffaa biratti kan eegan, maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaada garaa keenyaa geddaranna, qalbii keenya geddaranna. Maqaa Gooftaan harka nu qabuun jaalala kee haa ta'u. 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 Deebi'aa yaa mana Israa'el cubbuu keessaniin maaliif duutu nuun jetteetta sagalee keetiin. Yaa Gooftaa kun amma immoo gara abboota amantii namoota bara kana kaaftee dhaabde. Namootaa fi addunyaa kan taaniin dubbii keetti dubbatteetta. Hin barbaanna deebuu. Anas beetta, biyya koos saba koos beetta, warra addanas jirus nu beetta. Eenyu akka badu jaalala Waaqayyoo miti, hundumtu akka deebi'u fedha garaa isaati jedha. Kunoo deebuudhaan mirga harka keenyaa ol kaafneerra. Ofii keenya duwwaa miti biyya keenya hundumaaf. Maqaa Yesuus Kiristoosiin
kallatti hundumaarraa dadhabbii hafuuraa fooniin kuffanii dadhabanii kan jiran addana keessa ala kan jiran maqaa gooftaa Yesuusiin lafatti dadhabanii kufanii jirani hirriba du'aa keessa kan jiran du'aaf sagalee du'aa kan dhaggeeffatan hin kumne hin banne kan jiran koronaa vaayirasiin nu fixa du'uuf jenna nuyi du'aa eegganna kan jiran maqaa gooftaa Yesuusiin yeroo kana mirgi kenni jabaan leenca Yihuudaa hangafa du'aa kan mootii Saaleem inni turte inni jirtu inni bara baraan dabartee jiraattu inni gara bara numaatti dhuftee qulqulloota simiif jirtu yeroo kan harka nu qabi lafaa nu kaase harka nu qabi lafaa nu kaase harka nu qabi lafaa nu kaase dubbii keetiin sagalee keetiin waan nu ifattee waan nu gorsiteef galanni siif haa ta'u waan nu taraaramtuuf si haa galatu yeroo kan ammoo maccoota afura seexanaa afurota dukkanaa akkanii qalbiin diddiirranne akkanii isa Waaqayyo jedhu hin dhageenye wanti dhageetti gurra keenyaa doochu afurri gadhiifamee jiru humni dadhabbii hin dhageenya malee akkanii ittiin jiraanne kan godhu hin hubanna malee akkanii keessa hin jiraanne kan godhu wanti yaada keenya keessaa simbirroonni seexanaa allaattiin seexanaa saroonni seexanaa bara kana gadhiifamanii humna du'aa kan labsan humna rakkinaa kan labsan humna badiisaa kan labsan atiin kaatu hin jiraattu kan jedhan isa Waaqayyo nutti dubbate keessa akka hin jiraan dadhabbiif rakkina keenya kan nutti odeessan lafa kaleessa kaanii kan nutti odeessan maqaa gooftaa Yesuusiin galgala kana hin ifanna ergamoota seexanaaf dukkanaa yeroon kun torban kun duula hafuuraati yeroon kun yerootti seexanaan mormiidhuudha yerootti aangoo cubbuuf aangoo dukkanaan mormiidhuudha hirree dukkanaan nan morma galgala kana isa ba'e ba'a Itoophiyaa kaaba Itoophiyaarraa biyya addunyaa hundumaarraa isa ba'e dadhabbii koo laalee salolu dadhabbii Itoophiyaa laalee salolu dadhabbii saba kanaa laalee salolu ati kufaadha atiin kaatu ati kanumaan duuta barri siin darbu kan jedhu hundumtuu cufameera sitti cufameera kan jedhu kan gurra namaaf dhageetti namaaf tursu humna dukkanaa sana nan ifadha yeroo kana qilleensa kanarraa nan ifadha yeroo kana sammuu keenyarraa nan ifadha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ba'a kaaba kibba kan jirtan keessa ala kan jirtan yeroo kana lafa jirtan jiraattanii TV araaraa duukaa kadhachaa kan jirtan maqaa gooftaa Yesuusiin hirriba du'aan raftee kan jirtu ekeraa du'aa kan dhaggeeffattu saaxinii reeffaa biratti kan ilaaltu maqaa gooftaa Yesuusiin seexanan dhaggeeffatin dhukkuban dhaggeeffatin humna maqaa gooftaan lafa jirtu ol ka'itu ofirraa ciri humna maqaa gooftaan addanaan hin cirra qilleensa keessaa hin cirra Waaqayyo nutti dubbateera hin hiikamtu fayyitu jedheera hin fayyutu ati abdiin qabdu kan jedhu maqaa gooftaan isa gadhiifame sana humna bitaa biyya lafaa sana humna garaa galaanaa jala ba'e sana humna dadhabbiin ba'e sana maqaa gooftaan nan diiga sammuu keenyarraa nan diiga qalbii keenyarraa nan diiga jireenya keenyarraa nan diiga biyya keenyarraa nan diiga diigaara maqaa Yesuusiin lafa jirtanii harka keessan ol kaasaa yeroon kun duula hafuuraa humnoota seexanaatti baanuudha leenca fakkaatee sabai yeeyyii fakkaatee sabai hingirdaada fakkaatee sabai bineensa bara dhumaa fakkaatee sabai ergamaa bineensichaa sana Waaqayyo nutti dubbateera nuu bari'a hin bari'a humna maqaa gooftaa Yesuusiin mootummaa seexanaaf ergamoota seexanaa mootummaa dukkanaaf ergamaa dukkanaa humna maqaa gooftaan ittiin hin morma humna maqaa gooftaan nan diiga ergamaa bineensaan gadhiifame ergamaa sareen gadhiifame diigeera maqaa Yesuusiin diigeera maqaa Yesuusiin diigeera maqaa Yesuusiin diigeera maqaa Yesuusiin ati galaana keessaa kan kaate ati qilleensa keessaa kan kaate halkan kana baatee kan jirtu guyyaa kana baatee kan jirtu ganama kana baatee kan jirtu yerootti yeroo malee kan hojjettu maqaa gooftaa Yesuus sidiinna ergamaan dadhabbii sidiinna ergamaan dukkanaa sidiinna diigeera maqaa Yesuusiin diigeera ergamaa seexanaa diigeera ergamaa diigimtii diigeera ergamaa leegiyoon diigeera ergamaa seexiraayil diigeera hafuura baranumaa fadha lafa jirtanii cira firra cira lafa jirtanii mana kan jirtan keessa ala kan jirtan diigaa firra yerootti seexana loltee mootuudha yerootti humna dukkanaa loltuudha yerootti teessumite yerootti dambaxxee loltuudha diigaa lafa jirtanii diigaa ergamoota seexanaa ergamoota dukkanaa humna luuser humna saatinaa ergamaa bitaa biyya lafaa ergamaa dukkanaa sana sammuu namaa irratti kan bahe dhibee coggaarraa fakkaatee kan bahe kaanserii fakkaatee kan bahe asmii fakkaatee kan bahe koronaa vaayirasii fakkaatee kan bahe hawwaannisa fakkaatee kan bahe quruphisa fakkaatee kan bahe ergamaa bineensichaa humna ba'aa biiftuu humna lixa biiftuu humna kaabaa kibba dadhabbii baatee kan bahe dukkana baatee kan diigaa lafa jirtanii diigaa hojii isaanii diigaa karoora isaanii diigaa dhaabatinaa lafa jirtanii diigaa ba'arratti lixarratti kaabarratti kibbarratti maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin humna koronaa vaayirasii summiidhaan kan bahe alarjikiidhaan kan bahe saayinesiidhaan kan bahe humna maqaa gooftaa Yesuusiin ajjeesuuf isa bahe maraachuuf isa bahe nan ajjeesa isa jedhu hidhadhaa isa jedhu
cufadhaa taasa jedhu maqaa gooftaan diigeera maqaa Yesuusiin. Diigeera maqaa Yesuusiin. Diigeera humna koronaa vaayirasii. Diigeera ardii Awurooppaarraa. Diigeera ardii Eeshiyaarraa. Diigeera Awustiraaliyaarraa. Diigeera Miraakkaa kaaba kibbarraa. Diigeera Afrikaa keessa. Diigeera Itoophiyaa keessa. Diigeera Oromiyaa keessa. Humna maqaa gooftaan aangoo kennan diiga. Hojii kennan diiga. Karoora kennan diiga. Ati hafuura garaa lafaa jalaati. Ati ergamaa dukkanaati. Hin hojjettu qilleensa irratti. Hin hojjettu biyya kana irratti. Maqaa gooftaa sirratti hin ba'a. Maqaa gooftaa sirratti hin ba'a. Hojii kennan diiga maqaa gooftaa Yesuus. Dadhabbii baadhattee sabaati. Dukkana baattee sabaati. Lola dhokataa mul'ataa baattee kan baate. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos ergamaan du'a kan baate. Ergamaan dukkanaa kan baate. Hojii kee hojjetattuuf kan baate. Ajjeesuuf kan baate. Cufadhaa ta'a kan jette. Waldaa kiristaanaa kan cufte. Mana barumsaa kan cufte. Hawaasa akka walitti hin deemne kan goote. Biyya akka walitti hin deemne kan goote. Dhadhaa ta'a kan nuun jette. Afurri qilleensa keessa deemtu. Ergamaa bineensaan kan deemtu. Ergamaa dhukkubaan kan deemtu. Nanna namaatti sodaa kan natte. Sammuu namaatti sodaa kan namte. Misooma biyyaa kan balleessite. Jaalala biyyaa kan balleessite. Ati ergamaan garaana jalaa. Ergamaan gadhiifamte. Ergamaan Beelzebuul. Ergamaan Saatinaayil. Ergamaan Leegiyoon. Ergamaan Daabuloos. Humna maqaa gooftaa Yesuusiin. Humna maqaa gooftaan. Sindiiga kallattii hundumaarra. Sindiiga ba'an malixaat. Sindiiga hojii kee. Nan diiga karoora kee. Nan diiga chaanejii kee. Nan diiga maqaa gooftaan. Hojjechuu hin dandeessu. Hojjechuu hin dandeessu. Hojjechuu hin dandeessu. Hojjechuu hin dandeessu. Ba'arratti kan baate. Lixarratti kan baate. Ati ergamaan dukkanaa. Ati ergamaan seetanaa. Diigeera maqaa Yesuusiin. Harka keessa lachuu harkaasaa. Qilleensa baaf lixarra naannaa. Socho'aa. Manas kan jirtan iddoo kanas kan jirtan socho'aa naannessaati. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Aangoon kee hojjechuu hin danda'u. Sittan dubbadha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Aangoon kee hojjechuu hin danda'u. Dadhabaa harka keenya ol kaafne miti harka dhiiga olichaa ol kaafne maqaa gooftaan. Ba'arra lixarra kaabarra kan jirtu. Mana teessee sammuu namaarra kan buufattu. Iddoo kana sammuu namaarra kan buufattu. Ergamaa kee kan argattu. Saree kee kan argattu. Ati ergamaan Leegiyoon. Ergamaan Beelzebuul. Ergamaan Saatinaan. Bara kana kan kaate. Aardii Eeshiyaa keessaa kan kaate. Aardii jahannamni irra jiraatu kan weerarte. Lubbuu namaa sammuu namaatti kan taphatte. Hafuura namaatti kan taphatte. Nagaa biyya gidduudhaa kan fuute. Hundinuu cufamu kan jette. Hundinuu badu kan jette. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Cufadhaa ta'a kan nuun jette. Maqaa gooftaan hojii kee cufna malee nurratti hin cuftu. Humna maqaa gooftaan hojii kee diinna malee nuun diiddu. Nagaa biyya keessaa hin fuutu. Nagaa saba kanarraa hin fuutu. Aangoo kee diigeera. Hojii kee diigeera. Sagantaa kee diigeera. Ati humna bineensaan kan baate. Humna biyya lafaan kan baate. Xaxaa adda addaan kan baate. Dhukkuba adda addaan kan baate. Yeroo kana si diinna. Diigeera maqaa Yesuusiin. Diigeera maqaa Yesuusiin. Ergamoota seexanaa. Ergamoota Luuseer. Ergamoota Saatinaayil. Du'aaf aangoo dubbaa. Du'aaf aangoo du'aa. Aangoo seexanaa. Diigeera maqaa Yesuusiin. Diigeera maqaa Yesuusiin. Diigeera baharraa. Diigeera lixarraa. Diigeera kaabarraa. Diigeera kibbarraa. Diigeera mana keerraa. Diigeera jireenya keerraa. Diigeera sammuu keerraa. Diigeera hojii keerraa. Diigeera maqaa Yesuusiin. Hin hojjettu na dhiiga olichaatiin. Qilleensa keessa lafa jalaa hin hojjettu. Maqaa gooftaan kan jiraan ejii kee kuteera. Sagantaati qabdu kuteera. Koronaa vaayirasii kuteera. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nama qabdi keessa akka duutu. Biyya jirtu keessa akka duutu. Biyya kamitti ce'uu akka hin dandeenye. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin humni golee arfanirraa naanna'aa jirtu. Biyya jirtu keessa akka dhumtu. Maqaa gooftaa Yesuusiin dhiiga namaa keessa akka baddu. Maqaa gooftaa saba hundumaa wareessitee kan jirtu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nama argaan takkaa kan fixaa jirtu. Biyya jirtutti akka dhaabattu maqaa gooftaa si ajajeera. Humna maqaa gooftaan hojii kee sagantaa kee ajajeera. Diigeera maqaa Yesuusiin. Lafa jirtanii mirga harka keessanii ol kaasa. Yesuus Kiristoos jedhaa. Dabalaa. Humna maqaa gooftaan sagantaa kee hojii kee diigeera maqaa Yesuusiin. Diigeera baharraa. Diigeera lixarraa. Diigeera kaabarraa. Diigeera kibbarraa. Diigeera sirraa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Yeroo kana yaa Waaqayyo harki kee ol ka'u. Hafuura dukkanaa ba'e kanarratti harki kee ol ka'u. Humna koronaa vaayirasii irratti harki kee ol ka'u. Hojii isaa sagantaa isaa diinnee gumneerraa maqaa gooftaan bara baraan kan gubate ta'e. Kan gubatte ta'e. Kan gubatte ta'e. Kan gubatte ta'e maqaa Yesuus Kiristoosiin. Yeroo kana gooftaa sin kadhadha. Biyya adda addaa irratti kufanii kan jiran. Dadhabanii kan jiran. Yaa gooftaa balaa konkolaataan, balaa dhukkubaan, balaa koronaa vaayirasiidhaan haala yeroo ammaan qabamanii kan jiran. Mana isaanii keessa kan jiran. Siree dhukkubaarra kan jiran. Abdiin qabnu kan jedhan maqaa gooftaan lafa jiran yaa ka'an. Maqaa Yesuus Kiristoosiin lafa jirtanii ka'a.
Maqaa Yesuusin lafa jirtanii kaa. Hirriba du'aa keessa kan jirtan, rakkinaan qabamtanii kan jirtan, bu'aa kan jirtan, dhukkuba kaanserii, dhukkuba HIVdhaan, dhibee kalee adda addaatiin, maqaa gooftaan saayinsii asmiidhaan, alerjikiidhaan, dhibee sooraayisiidhaan, caba adda addaan, humna maqaa gooftaan abdiin qabnu kan jettan, hankeenya kanumaa kan jettan, maqaa gooftaan nutti cubamaa kan jettan, yuunivarsiitiidhaa galtanii mana kan teessan, warshaa adda addaa keessaa yaatanii mana kan teessan, balballi hojii nutti cufame kan jettan, humna maqaa gooftaan, humna dhiiga olichaan lafaa kaa. Maqaa gooftaan kaa. Maqaa gooftaa kaa. Maqaa gooftaa kaa. Kuftanii kan jirtan dadhabbiidhaan, kuftanii kan jirtan dhukkubaan, kuftanii kan jirtan haala adda addaan, maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin haala nu qaqqabe kan jettan, humni Waaqayyo haala gararraatti hojjeta, harki Waaqayyo haala gararraatti hojjeta, harki harkasi qabu tokko yeroo kana lafatti guftee jirtu si haa kaasu. Maqaa gooftaan harka qabee lafaa si haa kaasu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin harka qabee lafaa si haa kaasu. Harka keessa Waaqayyotti kennaa lafa jirtanii, humna maqaa gooftaa Yesuusiin kaa lafaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin siree dhukkubaa keessaa. Irbaata gaddaa kan nyaattan, abdii kutattanii kan jirtan, koronaa vaayirasiidhaan dhukkubsachaa kan jirtan, hospitaala addunyaa guutummaa keessa kan jirtan, nuyi falan qabnu, ogeessa biraas falan qabnu, an keenya du'a kan jettan, maqaa gooftaan gurri kee du'an dhagahin jireenya dhagahu. Kaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos naadirachaan, kaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Aangoo du'aaf seexanaan dhaggeeffatina, humna koronaa vaayirasiin dhaggeeffatina, humna dhukkubaan dhaggeeffatina, humna maqaa Yesuus dhaggeeffadhaa. Isa aangoo du'aa cabsee ka'e, isa aangoo leegiyoon cabsee ka'e, maqaa gooftaan ati nama dhukkubsataamin, ati nama gaddumin, ati nama abdii kutatemin, maqaa gooftaan abdiin kee Kiristoos jira. Kaa maqaa gooftaa Yesuusin, kaa maqaa gooftaa Yesuusin. Waan ciniin nun qabnu kan jettan, waan nyaan nun qabnu kan jettan, abdiin nu xixira kan jettan, maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin. Inni bara Iliyaasi daakuu konyee keessaa waggaa sadii walakkaa nyaachise sun harki Waaqayyo irra hojjetaa jira. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin, humna maqaa gooftaa Yesuusin, liqeen hafuura kee, liqiin mana kee akkasirraa bocajeera. Kaa maqaa gooftaa Yesuusin, kaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Lafa jirtanii harka keessa sochoosaa. Ani nan kaa jedha waan kafana rakkinaaf irraa harcaasaati. Dubbadhaaf irratti biyya keessa biyya laa kan jirtan waan naqade keessaa nan kaan, hirriba du'aa keessaa nan kaan, haboo dukkanaa jalaa nan kaan. Ani aangoo koronaa vaayirasiin dhaggeeffadhu, aangoo dhukkubaan dhaggeeffadhu, humna dhiiga olichaatiin dubbii Waaqayyo natti dubbateen nan kaan. Waan gube kana keessaa nan kaadhaa dubbadhaa lafa jirtan. Kaa maqaa gooftaa Yesuusiin. Harka keessan hidhamee, miilli keessan hidhamee, dhibee adda addaan kan ciiftan, ofirratti immoo teessanii yoo dhibee gara biraan isin qabeyyuu koronaa vaayirasiin na qabettanii abdii kan kutattan, mana cufattanii kan keessan, maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin inni du'ee du'a mo'ee keessuun karaatti itti dhufee ani barsiisaadha ittiin jedhu raabuun jechuun barsiisaadha. Barsiisaan mana kee keessa jira. Inni immoo Yesuus Kiristoos goofticha. Humna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositti amanii wanta si qabe xaxaa rakkinaa keessa, xaxaa dhukkubaa keessa, xaxaa koronaa vaayirasii keessa, hoduu biyya lafaa keessa, kaa maqaa Yesuus Kiristoosiin, kaa maqaa Yesuus Kiristoosiin, kaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Harki kee waan darbee hojjetuuf si haa galatu. Seexanatti dhukkubatti waan faraddeef si haa galatu. Biyya kana irratti qilleensa kana irratti nagaa waan fidduuf si haa galatu. Humna koronaa vaayirasii irratti harki kee waan ol ka'eef si haa galatu. Aardii Eeshiyaa irra kan jiran harki kee biraa dhaqu. Aardii Awurooppaa irra kan jiran harki kee biraa dhaqu. Afrikaa Ameerikaa keessa kan jiran harki kee biraa dhaqu. Maqaa gooftaa Yesuusiin harki kee biraa dhaqu. As kufanii kan ciciisan biyya keenya biyya kan jiran maqaa gooftaan haboon dhukkubaaf seexanaa irraa cabee ayyaana kee lafa akaan. Lafa akaan. Lafa akaan. Lafa akaan maqaa Yesuus Kiristoosiin. Inni ture inni jiru, inni dhufuuf jiru sun Yesuus Kiristoos lafatti kuftee jirtu galgala kana haala jirtu keessaa maqaa gooftaan qabee harka kee lafaa kaasu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin harka kee qabee lafaa kaasu. Yaanni kee biyya lafaaf seexanan dhagahin isa olii dhagahi. Maqaa gooftaan haala kuftee muddama keessa ciniinsuuf hirriba du'aa keessa hin kaata maqaa Yesuusiin. Ameen. Humna dhiiga olichaan hin kaata maqaa Yesuusiin. Ani nan kaadhaa boodaan si'a sadii. Dabala. Dabala. Kana mante lafa jirtu hin kaata maqaa Yesuusiin. Hin kaata maqaa Yesuusiin. Rakkina gattee, dhukkuba gattee, gadda gattee, humna bineensichaa dhaggeeffachuu dhiiftee, isa kallattii golee arfan dubbatamu dhaggeeffachuu dhiiftee, humni dhiiga olichaa haalaaf iddootti kuftee jirtu keessa, hirriba du'aaf dukkanaa keessa hin kaata maqaa Yesuusiin. Ani ka'eeradha. Akka tamante siitee humna dhiiga olichaan kaateetta.